Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqayyo tokkoon. Ameen. Maatiiwwan Waaqayyoo, ijoolleen haadha keenya qulqulleettii Dubroo Maariyaamii, eegumsa ergamoota qulqullootaan kan deddeebitan, kan jiraattan hundumti keessaniyyuu Waaqayyoon arjummaa isaan umurii irratti umurii, yeroo irratti yeroo nuuf dabalee sa'aatii kanaaf yeroo kanaan kan nu ga'e galannii fi ulfinni walumaan bara baraa isaaf haa ta'u. Hunduma keessaniifis bakka jirtanitti nageenya isaa, jaalala isaa, araara isaa isiniif haa baay'isu. Egaa barumsi keenya yeroo darbee waa'ee Qiddaaseedhaan kan wal qabatu ilaalaa akkuma turre, har'a immoo kutaa lammaffaa galata hundumaa olii kan jedhu jalaatii ilaallaa jechuudha. Kutaa lammaffaa jalatti galata hundumaa ol kan jedhuu fi labsiiwwan daaqonii kan jedhu barannaa isiniin jedheen ture torban darbe keessatti. Barumsa kana lamaan jalaatii har'a garuu kan nuti barannu waa'ee galata hundumaa olii kan jedhudha jechuudha. Galata hundumaa oliin kun sirna qiddaasee keessatti isa kamidha kan jedhu wal faana ilaallaa jechuudha. Galata hundumaa olii jedhamuudhaan kan beekamu akka seeraa mana kiristaanaa Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaatti tokkichi yookiis immoo ahaaduu isa jedhamudha jechuudha. Galatni tokkichi yookiis ahaaduun galata uummanni keessaaf ala jiran hundumtiyyuu tokkummaaf sadummaa isaan namni hundumtiyyuu irratti kan galateeffatuu fi galateeffachuus kan qabudha jechuudha. Galanni kunis immoo jalqaba sirna qiddaasee irratti kan uummanni si'a takkaan wal faana luboonni gaafa kadhatanii jiranitti uummanni immoo jalaan deebisanidha jechuudha. Kunis sirna tasatoo ittiin deebisanidha jechuudha. Isa jalqabaa kan uummanni keessaaf ala jiran hundumtiyyuu irratti hirmaatanidha jechuudha. Galanni kunis immoo kamidha gaafa jennu lubni tokkichi abbaan qulqulluudha, tokkichi ilmi qulqulluudha, tokkichi hafuurri qulqulluunis qulqulluudha jedhanii gaafa kadhatanitti uummanni immoo dhuguma abbaan qulqulluudha, dhuguma ilmi qulqulluudha, dhugumaan innis hafuurri qulqulluun qulqulluudha jedhaniitu kadhatu jechuudha. Kanas immoo gaafa zeemaadhaan hafuurri qulqulluunis. Egaan akkana jechuun luboonni yeroo kadhatanitti uummannis immoo akka kana jechuun jalaatiin deebisuu jechuudha. Dhugumaa abbaan qulqulluudha, dhugumaan ilmi qulqulluudha, dhugumaan hafuurri qulqulluunis. Bifa kanaatiin jechuudha kan uummannis immoo jalaatii sirna qiddaasee irratti tasatoo deebisanii jechuudha. Egaa kun gaafa uummanni bakkeef alaan jiranii sirna kanaatiin kadhannaa kadhatanitti hiikkaan isaa hoo maalidha gaafa jennu jalqaba irratti tokkichi abbaan qulqulluudha kan jedhu maal akka ta'e wal faana ilaallaa jechuudha. Tokkichi abbaan qulqulluudha gaafa jennu abbaan
maqaan, qaamaan yookiis gochaan akkasuma ta'ummaadhaan yookiis immoo kuneeti kan jedhamuun ilmaa fi hafuura qulqulluu irraa adda kan ta'e garuu jiraachuudhaan, soorummaadhaan, humnaan, jireenyaan, arjaa ta'uudhaan, olaanaa ta'uudhaan, fakkeenyummaatiin, bu'uura ta'uudhaan, hafuuraan, mootummaadhaan, surraadhaan, nageenyaan, aangoodhaan, dhiifama gochuudhaan, galateeffamuudhaan, uumuudhaan, gooftummaadhaan, ogummaadhaan, beekumsaa fi kan kana fakkaataniin tokko jechuun abbaan, ilmaa fi hafuura qulqulluu kan argamsiise yoo ta'u, ilmii fi hafuurri qulqulluun immoo abbaa irraa kan dhalate ilmi gaafa ta'u, hafuurri qulqulluun immoo kan bahe jechuudha jedhanii amanuu jechuudha. Egaa hiikki inni lammaffaan immoo tokkichi ilmi qulqulluudha. Tokkichi ilmi qulqulluudha yookiis ahaaduu waldi qidduus gaafa jennu hiikni isaa ilmi maqaan, qaamaan, hojiin yookiis gochaan akkasumas immoo ta'ummaadhaan abbaa fi hafuura qulqulluu irraa adda kan ta'e garuu jiraachuudhaan, soorummaadhaan, humnaan, jireenyaan, arjaa ta'uudhaan, olaanaa ta'uudhaan, fakkeenyummaatiin, bu'uura ta'uudhaan, hafuuraan, mootummaadhaan, surraadhaan, nageenyaan, aangoodhaan, dhiifama gochuudhaan, galateeffamuudhaan, uumuudhaan, gooftummaadhaan, ogummaadhaan, beekumsaa fi kanneen kana fakkaatan hundaatiin tokko jechuun ilmi abbaa irraa kan argamedha jechuudha. Hiikkaan tokkichi ilmi qulqulluudha gaafa jennutti. Inni sadaffaan immoo tokkichi hafuurri qulqulluun qulqulluudha gaafa jennu ahaaduu wayiitu manfas qidduus gaafa jedhamu immoo hiikni isaa hafuurri qulqulluun maqaan, qaamaan, hojiin yookiis gochaan akkasumas ta'ummaadhaan abbaa fi ilma irraa adda kan ta'e garuu jiraachuudhaan, soorummaadhaan, humnaan, jireenyaan, arjaa ta'uudhaan, olaanaa ta'uudhaan, fakkeenyummaatiin, bu'uura ta'uudhaan, hafuuraan, mootummaadhaan, surraadhaan, nageenyaan, aangoodhaan, dhiifama gochuudhaan, galateeffamuudhaan, uumuudhaan, gooftummaadhaan, ogummaadhaan, beekumsaa fi kan kana fakkaatan hundaatiin tokko hafuurri qulqulluun abbaa irraa kan bahedha jechuun tokkichi hafuurri qulqulluunis qulqulluudha kan jennudha jechuudha. Afaan Amaariffaatiin aab walaadii asraatsii jedhuuniini waldi tawalaadii jedhu manfas qidduus saraatsii maalit ነው jedhu jechuudha. Kanas immoo yoo ilaaluu barbaaddan tiksiiwwan wangeela keessaatii babbahan wangeela Yohaannis boqonnaa 1 lakkoofsa 1 hanga 2 dura sagaleetu ture. Sagaleen sunis Waaqayyo bira ture. Sagalichumtiyyuus immoo Waaqayyo akka ta'e kan dubbatudha jechuudha. Yohaannis 14 10 ilaaluu dandeessu. Wangeela Maatiyos boqonnaa 28 lakkoofsa 19 deemaa addunyaa hundumaayyuu maal godhaa jedhe maqaa Abbaa, Ilmaa, Hafuura Qulqulluutiin cuuphaa bartoota koos taasisaa kan Gooftaan Yesuus Kiristoos jedhedha jechuudha. Akkasuma raajii Isaayyaas boqonnaa 6 lakkoofsa 3 ilaaluu dandeessu. Ergaa qulqullicha Phaawulos gara warra Qorontos boqonnaa 8 lakkoofsa 4 ilaaluu dandeessu. Seera uumamaa boqonnaa 3 lakkoofsa 22 ilaaluu dandeessu. Seera uumamaa boqonnaa 16 lakkoofsa 7 ilaaluu dandeessu. Seera uumamaa boqonnaa 18 lakkoofsa 1 ilaaluu dandeessu. Wangeela qulqulluu Yohaannis boqonnaa 14 lakkoofsa 11 irraas ilaaluu dandeessu. Akkasuma wangeela qulqulluu Yohaannis 14:23 ilaaltanii dubbisuu ni dandeessu jechuudha. Egaa hiikni sirna galata tokkichaa kan uummatni jedhanoo dhugumaan abbaan qulqulluudha, dhugumaan ilmi qulqulluudha, dhugumaan innis hafuurri qulqulluun kan isaan jedhan hiikkaan isaa maalidha gaafa jennu immoo galata lubni kadhannaa tasaxoodhaan deebisuun duruma barbaachisaadha sababa ta'eef luboonni gaafa kadhatanitti uummanni immoo yeedaleessuunidha kan isaan deebisanii. Hiikkaan isaas immoo maal jechuudha? Qulqulluu, kabajamaa, adda, jabaa kan taate abbaan dhuguma kan argamsiistedha. Qulqulluu, kabajamaa, adda, jabaa kan taate ilmi dhugumaan kan dhalatedha yookiis tawalaadiidha kan jedhudha jechuudha. Akkasuma qulqulluu, kabajamaa, adda, jabaa kan taate
hafuurri qulqulluun dhugumaan kan bahedha yookiis saraasiidha jechuudha. Galateeffannaa kana raajonni kanneen akka Hisqeelii fi raajichi Isaayyaasis akkas jedhanii dubbataniiru. Qulqulluu, qulqulluu, qulqulluudha Waaqayyo gooftaan maccaa, guutummaan lafaas ulfina isaatiin guutuudha jedha jechuudha. Raajicha Isaayyaas boqonnaa 6 lakkoofsa 3 irra yoo ilaaltan jechuudha. Kana jechuunis tokkummaaf sadummaa isaa kan galateeffatan Suraafeliif Kiruubeel, nutis galanni keenya galata isaanii wajjin, ixaanni keenyas ixaana isaanii wajjin gara teessoo Sillaaseetti akka nuuf ba'uufidha jechuudha. Egaa barumsi keenya guyyaa har'aatiin haguma ammaa kanatti kan turedha. Waaqayyoo arjummaa isaa nuuf baay'isee nu kakaasee kan nu jalqabsiises kan nu xumursiise galannii fi ulfinni Waaqubaan bara baraa isaaf haa ta'u. Yaada yookiin gaaffii yoo qabdu ta'e koomentii irratti barreessuu hin dagatiinaa. Barumsi keenya yeroo itti aanu immoo kutaa lammaffaa sirna qiddaasee kan ta'e waa'ee labsiiwwan daaqonii kan jedhu wal faana barannaa jechuudha. Waaqayyoon nama sagalee isaa dhaga'ee firii 30, firii 60, firii 100 buusee dhaaltuu mootummaa isaa, hirmaattuu maaddii isaa nu taasisuun hunduma keenyaaf fedhaa fi eeyyama isaa tolaaf araara isaa nuuf haa ta'u, galanni Waaqayyoof haa ta'u.